Shama harka fuudhee jirra jirtu ilmaan Oromoo hundi keessan bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kanneen chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessan hundumti keessan like share godhaa namadii dhaabbadhaan isiniin jedha. Yaa kana isinii waraabuun kiyya immoo nyaata hin hojjettan jedhee dhiisuu kiyyaamti hundumti keessan nyaata hin hojjettan mana Arabaatti. Yaa viidiyoo haga laayivii seene maal jedhe maatiidhaan wal baree maal jedhu taddisii waan an ta'eefi waanuma xiqqoo isinii hojjedhan isiniin jedha. Asitti roobiidha. Biriyaanii hojjechuu kanan jechuudha. Okay, waan biriyaanitti godhamu hundumti keessan ni beektu waan ta'eef akkuma adda addallee hojjechuu dandeenya waan ta'eef hundumti keessan adda hojjechuu dandeenya. Hin beekamu nyaata mana hundatti akka tokkotti hojjetanii. Kanaaf viidiyoo kiyya naa daawwadhaan isiniin jedha. Yaa laayivii na seenee kaayyoon qaba. Yaada jiru mara wal jijjiirreedha yaadan qaba. Yaa rabbi na milkeessuun isiniin jedha. Ana nan dhufe yeroo xiqqoodha. Maatiin amalli maal akka ta'e naamna keessa baradhe viidiyoo akkan hojjenne naamna dhorkaa akka ta'e maal akka ta'e beektani miti hundumti keessan. Kanaaf jechaadha kanan wanni jedhee malee waan biraatiif mitiin isiniin jedha. Viidiyoo kee like share godha. Okay, እና amma gara hojii kee tanan deebi'aa isinitti agarsiisaa jechuudha. Dhiifama bilbila waan irra godhadhu biyya tangatee dhufe asitti immoo hin binne amma bitadhutti dhiifamaan isiniin jedha. Namatti hin tolu ishee harka tokkoon hojjecha harka tokkoon waraaba namatti hin tolu waan isiniin jedha. Asitti bishaan ruuzaa naa daffaa jira. Ruuza kiyyatti naqaa amma kaalooneen bichaatu shunkurtiin kiyya bunnee ta'ee jira. Xaaradhaa fi natti shunkurtii jechuudha. Shunkurtii adii jechuudha. Asitti ruuza itti godhee jira. Namatti hin tolu dhugaa rabbii harka tokkoon hojjechaa harka tokkoon bilbila qabachaa namatti hin tolu. Namni ta'ee kaayyoo qabame yoo rabbiin jedha ishee. Safaraa saddisiidhaa divaayidariin hin dhufe namaa fidaa akka duraanii san maaliif mana duraanii fi miti gootaa biraatan jira. Baay'ee ulfaataan isiniin jedha. Timaatimee kiyyatti godha. Xiqqoo ashabootti godhe xiqqoo ture roobiitti godhaa jechuudha.
asirratti obboleewwan kiyya biradistii jala almuuniyeemii anan godhee fi yeroo abidda itti daballee bubeessinu jechuudha. Wanni biradistiin nama jalaa gadi qabata. Kanaaf jennaani almuuniyeemii hudduu biradistiin xaansee jechuudha. Ishee hoggaas hin xaxxanee ruuzii nan galabbata jechuudha. Biradistiin hudduu isaa hin gubaa jechuudha. Kanaaf xiqqoo ruuza akkanatti jala goone amma saaloonee keenyatti goonaa jechuudha. Masih mau background yang apa? Masih mau sungguhti teko warna tingkat kanan teko kobat tambah sejuk. Nama ruuza kiyyanti dabala gubbaarraan oke harka tokkoon natti waan tolleef itti galabbadhaa ishee amma saaloonee hafes itti fixeera kana asumaan itti deebisa jechuudha ishee amma kalarii kiyyatti godha baay'ee itti godhuun barbaadu maaliif jennaan እናንተ ከምትይና ከተቆን ቀበታኒ ቪዲዮ ወራቡን ባየር ፋታ እስማ እስማ Bakka almuuniyeemii gubbaarraan itti godhee abidda irratti deebisaa jiru. Mee waan ta'e walumaan laallakaa. Amma kana gubbaarraan godha waan ta'eef sahaniin biraatirraan akkanatti asirra godhaa jechuudha. Ani akan hojjedhutti garuu akkasinitti hojjettan isintu beekaa jechuudha ishee.
kanaaf kan ammoo amma gara kanatti galabbataa jechuudha. Ishee harka tokkoon natti hin tolu waan ta'eef xiqqoo na obsaayii agartanii akkanumattan keessaa fuudhee asitti galabbatadhee jechuudha. Biradistiin biyya akkana fakkaattee gurraachonni maa biradistii maduraan ijoollee waccaa jira akkasii isiniin jedhashi kun amma kun qabatu biradistii akkanatti qabataa jechuudha. Isinii galee ijoolleen baay'ee tokko asitti ijoolleen akkaataan qabdu annaa akkasii akkanumatti harka lamaa fuudhee kanani asitti galabbatadhee isiniin jedhashi baay'ee tokko namatti tolaa. Kan ammoo gubbaa irratti naqaa jechuudha. Annaa kana fakkaataa like share godha. Nan dhufa hin badu nan dhufa kana an boodaan isiniin jedha. Okay bye.